Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu Grade 11 Fiiziksii Unit 6 Electric Field kan jedhu paartii lammaffaadha kan nuti wajjin ilaallu. Amma xumuraatti nu wajjin ta'an affeerraa keenya kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra. Chaanaalii keenya kanaaf haaraa inni taatan akka deebinee wal agarruuf sabiskiraayibii godhaa isiniin jenna. Kallattiimaanii gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru Electric Field jalatti wantoota nuti beeknee darbuu qabnu sekshinii kana jalatti jechuudha. Jalqaba irratti by the end of this section you will be able to jedha. Namni tokko wanta tokko hojjetee gaafa xumuru wanta sanarraa wanta bu'aa buufatu qaba. Nus immoo yerootti sekshinii kanatti dubbisnee xumurrutti wantoota armaan gadiiti jechuudha kan nuti irraa buufachuu qabnu. Inni tokkoffaani define the terms electric field strength, electric field line and electric flux kan jedhu beekuu qabna. Itti fufnee sketch electric field lines. Electric field lines kana maal gochuu danda'u qabna? Sketchii gochuu qabna. Diyaagiraamii isaanii kaasuu danda'uudha qabna. Itti fufnee solve problems involving electric field. Electric field dhaanii probleemota wal qabatanii yookiin gaaffilee wal qabatanii furuu irratti ni xiyyeeffanna jechuudha. Akkasumas map an electric field line pattern using electric line of force. Maappii kanii electric field line patternii electric field line of force fayyadamnee maal gochuu danda'uudha? Maappii isaa kaasuu danda'uudha jechuudha. Steppiin itti aanu xumura irratti immoo kan nuti gochuun irra jiraatu calculate the magnitude and the direction of electric field due to a point charge and 2 point charges. Maaliif maal calculate qabna? Magnitude isaa akkasumas direction isaa calculate qabna. Kan eenyuti? Kan electric field tokkooti. Kunis point charge irratti maal ta'a? Akkasumas 2 point charge immoo yenna ta'e akkamittiin calculate kan jedhamu beekuu danda'uudha qabna jechuudha. Amma gaa jalqaba irratti electric field jechuun maal jechuudha kan jedhutti hiika kennineetu tokkoon isaanii solvii gochuutti dabarra. Warreen itti aanu wajjin ilaaluutti dabarra jechuudha. Electric field jechuun akkuma isin beektan jechoota lamarraa kan ijaaramanidha. Elektirikii fi fiildii kan jedhudha. Elektirikii kan jettu kuni mana keenyatti kan nuti fayyadamnu humna ibsaa jechuudha. Fiildii kan nuti jennu immoo akkuma isinii maqaa isaa irraa hubachuu dandeessanii bakka jechuudha. Kanaaf electric field kan jettu kuni bakka elektirikiin tokko qaqqabuu danda'uun electric field jennee waamna jechuudha. Amma jechoota kana lamaan qofa-qofaatti hinnee wajjin ilaallu. Fiildii jechuun maal jechuudha? Elektirikii jechuun immoo maal jechuudha? Kan jedhu gaafa wajjin ilaallu jalqaba irratti what is field? Field jechuun is a region of space for which each point is associated with a quantity. Field jechuun maalidha? Regionii space tokkooti. Space immoo maaliin qabamee kan jirudha? Quantity dha yookiin wantootaan qabamee kan jirudha jechuudha. Kanaaf is a region of space for which each point associated with a quantity. Amma fakkeenyaa fi diyaagiraamii kana argaa jirtu. Diyaagiraamii kanarra lakkoofsota jiran argaa jirtu. Lakkoofsota tokko ka'anii hanga lakkoofsa 36tti jiru. Warreen kun bakka lakkoofsi kun jiru hunduma isaa maaltu jira? Quantitiitu jira jechuudha. Amma egaa tokkoon kana yookiin bakka lakkoofsi kun jiru maal jennee waamna? Fiildii jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf iddootti kana lakkoofsi jira. Eeriyaa kanaanii eeriyaa lakkoofsi keessa jiruuni amma eeriyaa magariisa kanaattiin maal jennee waamna? Fiildii jennee waamna. Isaa achitti kan jiran yookiin bakka lakkoofsi hin jirre kana immoo fiildii jennee waamuu hin dandeenyu jechuudha. Sababiin isaa lakkoofsichi keessatti hin argaman sababii ta'eef. Kanaaf a region of space for which each point is associated with a quantity kan nuti jennu jechuudha. Erga kana jennee lammaffaa irratti kan nuti wajjin ilaallu fiildii erga banirree electric field jechuun immoo maal jechuudha kan jedhutti yeroo dabarru. An electric field is a region in space where one charge experience a force from another charge kan jettu bakka buuti jechuudha. Ammas irratti diyaagiraamii kana nagartu jennee poointii kanarratti poointii kanarraa ka'ee amma iddoo kanaatti amma naannaa kanaatti maaltu jira? Poointii kanarraa ka'ee amma kanaatti sarkilii tokko jira. Sarkiliin sun maal nutti agarsiisa? Iddootti sanatti tempireechara guddaa wanti qabdu tokko akkasiin jirtudha. Hunda caalaa bifa keelloo qabaattee jirti iddoon kun. Itti aansee iddoo kana gaafa ilaaltan gara diimaatti kan siqaa deemudha jechuudha.
naannoo kana immoo gaafa ilaaltan irra caalaa gara diimaatti kan siqudha. Iddoon kun immoo irra caalaama diimaatti kan siqaa deemaa jirudha jechuudha. Amma asirraa maal hubanna nuti poointii kanarratti yerootti naannoo poointichaa jirutti wanti suni istroongii akka inni ta'edha. Fakkeenyaaf kuni shiboo ibsaati jennee shiboo ibsaa tokkotu citee lafa jira jennee naannoo kanatti shiboon ibsaa kun poointii isaa iddootti kana mataan siiseen kun lafa xuxxeerte jennee naannoo kanatti namni naannoo kana keessa jiru baay'ee lubbuu isaa kan oolchuu hin dandeenye jechuudha. Naannoo kana keessa inni dhufe immoo namicha sana shookii godhee miidhuu kan danda'udha jechuudha. Naannoo kanatti immoo kan lubbuu baasuu hin dandeenye ta'a jechuudha. Kana gaafa isin jedhu iddootti kanatti baay'ee istroongii kan ta'edha jechuudha. Sababiin isaa elektrik fiildiin naannoo kanatti guddaa sababii ta'eef jechuudha. Amma egaa elektrik fiildii jechuun maal jechuudha? Bakka elektirikii dabarsuu danda'u tokko jechuudha. Bakkichi immoo daangeffamaadha. Maaliin? Fiildiidhaan daangeffamaadha jechuudha. Kanaasitti elektirikii kanaasittiin dabarsuu jechuudha. Kanaasittiin dabarsuu hin danda'u. Garuu kanaasii elektrik fiildii qaba jechuudha. Elektrik fiildii qaba. Kanaas elektrik fiildii qaba. Kanaachi garuu elektrik fiildii hin qabu jechuudha. Kanaaf elektrik fiildii jechuun riijenii ispeesii ta'ee kan chaarjiin tokko foorsii maalirratti dalageessudha? Anaazer chaarjii irratti foorsii dalageessuuni maal jenna isaanii elektrik fiildii jennee waamna jechuudha. Kitaaba keessan irra immoo kan jiru wajjin ilaalluuti maal jedha? Kitaaba keessan irraa immoo poointii chaarjii kana jira. Poozitiiv chaarjiidha. Inni immoo poointii Q irraa ka'ee poointii P irratti effektii gochaa jira. Chaarjiin kunootti isee kanarraa pilaasiin kuni effektii godhi jechuudha. Inni dhiibda asii achichi dhiibdi. Kanaanii dhiibbaa sababii irraan gahaa jiruu fi poointii chaarjii tokkorraa hanga poointii kanaatti dhiibbaa geessisaa jira sababii ta'eef elektrik fiildii jennee waamna. Amma asitti qaqqabee jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa ka'ee naannoo kana qaqqabuu hin danda'u jennee ta'e naannoo kana keessa maaltu hin jiru jechuudha? Elektrik fiildiin sun qaqqabuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf elektrik fiildii jechuun bakka yookiin naannoo elektirikii dabarsuu danda'u yookiin humna ibsaa dabarsuu danda'u jechuudha. Erga kana jennee elektrik fiildii laayiniin immoo maal jechuudha? Amma elektrik fiildii wajjin ilaallee turre laayinii yoo dabalate immoo maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaalluti. The electric field produced by a charged particle can be represented by line of a force called electric field lines. Electric fieldiin kan produced ta'ee charged particle tokkoon kan produced ta'ee maaliin ibsuu dandeenya? Line of forceidhaan ibsuu dandeenya. Line of forcein sun immoo maal jennee waamna? Electric field laayinii jennee waamna jechuudha. Electric fieldiin kun immoo maaliif fayyada? Helpful to visualize the vector nature of an electric field. Electric fieldiin uumama isaatiin vectoriidha. Akka inni vectorii ta'e kana kan nutti agarsiisu immoo electric field laayinii kana jechuudha. Inni kan biraanii it is drawn in the direction that a positive charge would be move if placed at a point in the field. Fakkeenyaaf poointi chaarjii tokko jira inni ta'e gara booddeetti bal'inaa wajjin ni ilaalla. Poointi chaarjii kanarraa iddoo kana inni ta'e always positive chargein gara bakkeetti jechuudha kan diroo goonu. Positive chargii inni ta'e gara bakkeetti asii gad kan diroo goonu jechuudha. Kanaaf maal jenna? It drawn in the direction that positive charge would move if placed at a point in the field kan jettu kana taate jechuudha. Haala kanaan ibsina. Map of electric field line for different arrangement of charge kan jedhu wajjin ilaalla. Maappii electric field line kanaa immoo maal fakkaata kan jedhu yommuu ilaallu. Amma gaas irratti electric field line jechuun maal jechuu akka ta'e qabattaniitu jedhee yaada. Maappiin isaa immoo maal fakkaata kan jedhutti gaafa dabarru isa irra jiru bukkee gaafa dhufnu amma akkuma argaa jirtan hundumti isaanii gara bakkeetti isaanii diroo ta'anii jiru. Gara bakkeetti kan nuti kaasnee jiru. Sababii nuti gara bakkeetti kaasne immoo positive chargii walakkeessa jirti. Yeroo hundumaa gara bakkeetti akkasiin bahaa jirtudha kan nutti agarsiisaa jiru jechuudha. Kanaaf inni irra jiru a positive point chargii kan jettu kan nutti agarsiisti. Electric fieldiin keenyas gara bakkeetti jechuudha. Kallattii forsiin keenya irra deemurra deema jechuudha. B bukkee immoo gaafa dhufnu electric fieldiin gara keessaatti kan diroo ta'ee jiru. Sababiin isaa immoo point chargiin keenya sababii negatiivii ta'eef jechuudha. Negatiiviidhaaf immoo yeroo hundumaa electric fieldiin keenya gara keessaatti kan nuti diroo goonu jechuudha. Seenbii irra jirtu negative point chargii bakka nuu buutii jechuudha. Inni kan biraan isa asiirra jiru immoo inni fudhannee
Inni immoo 2 equal positive charge dha. 2 equal positive charge dha. As positive charge jira, asis positive charge kan biraatu jira. Lamman isaanii iyyuu wal dhiibu. Positive charge fi positive charge'n sababii wal dhiibanii fi iddootti kanarraa akkuma argaa jirtan akka warreen kanaa kallattiidhaan akkas hin baane. Akkam ta'anii haala kanaan deeman. Warri kunis haala kanaan deeman. Walirraa dabanii jechuudha. Walirraa dabanii. Kanaaf pointii isheen inni kun immoo niwutiraalii agarsiisti. Niwutiraal objektii tokko gidduu jira. Niwutiraal objektiin sun immoo sababii pozitiivii wal dhiibaniif walirraa maqanii darban jechuudha. Erga kana jennee booddee isa diirra jiru bukkee immoo gaafa dhufnu negatiiviif negatiiviidha. Inni kunis negatiiviif negatiiviin kunis maal wal godhu? Wal dhiibaa jiru. Garuu keessatti kan isaan dirroo ta'an jiran. Isa kana immoo gara bakkeetti garummaa wal dhiibu. Kanaaf kun pozitiif niwutiraal chaarjiidha. Yookiin pozitiif 2 equal pozitiif chaarjii ta'u kun immoo 2 equal negatiif chaarjii kan jettu kana taati jechuudha. Gara keessaatti dirroo ta'uunsaa negatiivii akka inni ta'e nutti agarsiisa jedhee isinitti himeera. Isa dhiirra jiru bukkee immoo gaafa dhufnu 2 opposite chargeedha. Daayipooliidha jechuudha warreen kuni. Asii pozitiiviidha, asii immoo negatiivii jira. Warreen kun maal wal godhu? Atiraaktii wal godhu jechuudha. Sababii kanaatiifi akkuma argaa jirtan amma fakkeenyaaf haala kanaan yenna isa kana ilaallatee haala kanaan itti seenaa jirti. Negatiif chaarjiin gara keessaatti kan isheen seentu isiniin jedheera. Hin fudhatti yeroo hundumaa sababii ta'eef. Pozitiif chaarjii irraa immoo yeroo hundumaa chaarjiin iyyaa gara kanatti yaa'aa jira jechuudha. Gara bakkeetti jechuudha. Always haala kanaan kaasna jechuudha. Haala kanaan kaasna. Haala kanaan jechuudha kan nuti kaasnu. Inni kun maal nutti agarsiisa jennee jennee an electric daayipoolii kan jettu nutti agarsiisa jechuudha. Inni xumuraa immoo F irra kan jiru a uniform field of oppositely charged parallel plate jechuudha. Warreen kun parallel plate dha. Negatiivni jira. Pozitiivii, negatiivii, pozitiivii, negatiivii ta'anii deemaa jiru. Asirraa kan nuti hubannu parallelummaa qabu. Akkasumas istireetiidha. Istireetiidha akkuma argaa jirtan xiyyi isaanii parallelii istireetiidha. Akkasumas immoo equal distaansii qabu jechuudha. Hundumti isaanii equal distaansii qabu. Kanaaf uniform fiildii jennee waamna warreen akkasii. Equal distaansii yenna qabaatanii akkasumas parallelii yenna isaan ta'anii fi istireetii yenna isaan ta'anii maal jennee waamna? Uniform fiildii jennee waamuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan erga qabattanii booddee property of electric field line kan amma wajjin ilaalla. Warreen amma wajjin ilaalaa turre hundumti isaanii electric fieldiidha. Electric field lineidha. Tokkoon tokkoon isaanii immoo yookiin amallooti isaan qaban immoo maali kan jedhu isa kitaaba keessan irraatii fi bakkeedhaas wanta nuti dabale wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Electric field line have the following properties. Property armaan gadii qabu. Electric field line tokkoffaa irratti electric field lines do not cross each other. They can never have two direction at a particular point. Electric field line maal wal godhani? Wal qaxxaamuranii darban. Cirumayyuu wal qaxxaamuranii darbanii jechuudha. Tasa wal qaxxaamuranii darbanii maal osoo wal godhani? They can never two direction. Directionii lama qabaatan wal duukaa. Directionii lama qabaatan. Akkuma amma wajjin ilaalaa turre asirratti amma fakkeenyaa fi negatiiviif pozitiiviin kun walirraa maqan wal keessa kutanii darban jechuudha. Wal keessa kutanii darban. Akkasumas immoo maal jennee directionii lama qabaatan jenne. Warreen kun amma fakkeenyaaf negatiivii fi pozitiiviidha. Directionii lama qaban. Directionii meeqa qabu? Directionii tokkuma qabu jechuudha. Daayipoolii uumanii jiru yookiin directionii tokko duwwaa uumanii jiru akkuma argaa jirtan gara kanatti jechuudha. Pozitiivii irraa gara negatiiviitti hundumti isaanii kan isaan yaa'aa jiran. Kun maal nutti agarsiisa? Yeroo hundumaatti directionii tokko qofa akka isaan qabaatan daayipoolii seenna ta'anii kan jettu kana nutti agarsiisti jechuudha. Itti fufnee lammaffaa irratti electric field lines begin on positive charges and radiate away from them toward negative charges where they terminate. Electric field line kan inni irraa jalqabu positive charge irraati. Akkuma argaa jirtan eessaa jalqabeera? Positive charge irraa jalqabee gara eessaatti kan inni deeme? Gara negative charge. Negative charge kana keessa gaheetu terminate ta'a jechuudha. Kan inni irraa jalqabu positive charge irraati. Kan inni itti xumuru immoo negative charge irratti jechuudha. Kanaaf maal jedha kuni? Electric field line begin on positive charges and radiate away from them toward negative charges kan jedhudha jechuudha. Sadaffaa irratti electric line are always perpendicular to the surface of the charged body. Charged body sanaa fi yeroo hundumaa electric field line
maalidha digirii 90 kan uumanii argamanidha jechuudha. 90 digirii uumanii kan argamanidha jechuudha. The closer the line, the stronger the electric field, and the farther apart they are, weaker is the field. Amma yeroo silasnii kaasuu yaadeen ture asirratti naannoon kun maal qaban isiniin jedhee naannoon kun baay'ee strongidha. Sababiin isaa point chaarjiitti dhiyaatee jira sababii ta'eef kilooziidha waanta ta'eef. Iddoo kanatti immoo yeroo irraa fagaachaa deemu ammuma sanatu fiildiin sunis dadhabaa deema jechuudha. Amma naannoo kana gaafa gahu fiildiin isaa baay'ee dadhabaadha. Namni naannoo kanatti fakkeenyaaf shiboo citee lafa jira inni ta'e namni naannoo kanatti irra ejjetee fi namni naannoo kanatti irra ejjete shiboo sanarraa garaagarummaa guddaa qaba. Namni naannoo kanatti irra ejjete lubbuudhaan iyyuu afuu dhiisuu danda'a. Lubbuudhaan darbuu danda'a. Inni asii garuu lubbuu dabarsuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo baay'ee poointi chaarjii sanatti kiloozii ta'e ammaaltaa carraa du'uu qabaata jechuudha. Yookiin baay'ee istroongii ta'a fiildiin suni. Yoo immoo faara paartii jennu irraa ta'e yookiin baay'ee fagoodha irraa yenna ta'e maal ta'a jechuudha? Wiikii ta'aa jechuudha. Wiikii ta'a. Haala kanaan hubachuu qabdu jechuudha. Inni afuraffaan kana nutti hima. Itti fufnee isa shanaffaa gaafa bukkee dhabnu equal spaced parallel and straight electric field lines indicate the field is uniform. Akkuma silasnii kaasee ture equal spaced jennetee parallelidha jennetee straightidha jennetee electric field laayinii tokko maal jenna uniformii jennee waamna jennee ture. Kun asirratti jechuudha. Akkuma argitan warreen kun walii isaaniitiif maalidha? Parallelidha, straightidha, equal spacedha. Spacing gidduu isaanii jiru equalidha. Akkasumas immoo straightummaa qabu akkasumas parallelidha jechuudha. Kanaaf uniformii jennee kan nuti waamnudha. Warreen kana immoo bakkee irraa kan itti dabalidha. Maal jedha? Property of electric field lines jedhee electric fieldiin immoo warreen hammaan gadii kana kan inni qabu jedha. Maal jedha tokkoffaa irratti? The magnitude of charge and the number of field line are proportional to each other. Maal jedha? Magnitude of charge tokkoo fi number of field line tokko hariiroo kallattii kan isaan waliin qaban jechuudha. Magnitude chargeetii fi number of field line baay'inni laayinii sana hariiroo kallattiitti kan isaan waliin qaban. Kana jechuun yeroo magnitude charge tokko dabalu number of field line keenyas maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Kan biraan electric field line are perpendicular to the surface of the charge. Akkuma silasnii kaasee electric field line tokkoo fi surface of the charge digirii 90 kan isaan uumuu qaban isiniin jedheera. Inni kan biraan inside a charge conductor the electric field is always equal to 0. Conductorii keessatti yookiin dabarsoo electricity yookiin dabarsoo ibsaa keessatti electric fieldiin 0dha kan inni ta'u. Sababa isaa gara booddeetti wajjin ni ilaalla. Maaliif akka inni akkas ta'e jechuudha. Can be affected by the force of attraction between two objects that are oppositely charged. Maaloo jedhee kan inni ittiin affectii ta'uu danda'u foorsiidhaan. Foorsii akkamii? Force of attractionidhaan. Eessa gidduutti kan argamu? Two objects. Objectoota lama gidduutti kan argamu. That are oppositely charged. Chaarjonni lama oppositeedha jennee ta'e electric field line keenya kana affectii gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa chaarjonni lama walitti dhufanii karvii foormii uumuu jechuudha. Akkuma asitti wajjin ilaallee turre naannoo kanatti jechuudha. Amma irra kan jiru lamman isaanii maanni oppositeedha. Positiiviif negatiiviitu jira. Positiiviif negatiiviin kun walitti dhufanii karvii foormii uumanii jechuudha. Akkuma argitan karvii foormii uumaniiru. Kanaanii affectii ta'uu danda'a jechuudha electric field line. Inni kan biraan the electric field line are continuous curve in a region that is charge free. Maalum jedhee electric field line tokko continuous curveidha. Naannoo geengoo uumu jechuudha. Continuous curveidha. Curvii uumu iddoo kamitti chaarjiin isaanii bakka firii ta'etti jechuudha. Warreen kun warra kitaabarra hin jirredha. Warra ofii kootiitti dabaledha. Kanaaf warra kana sirriitti qabachuu isinirraa eegama jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu electron in a conductorii kan jettu wajjin ilaalla. Conductorsii keessatti yookiin humna ibsaa dabarsu tokko keessatti elektirooniin maal taatii kan jedhudha. Elektirooniin conductorii keessatti free moveidha. Bilisaan kan sochootudha jechuudha. Kanaafi in a conductor electron are free to move if they are acted by the force
they will accelerate in the direction of the force. Yoommoo humnaan deemsisna jennee ta'e kondaaktarii tokko keessa elektiroonii humnaan deemsisna jennee ta'e kallattii isaan hin barbaanne irra kallattii foorsiin sun deemurra deemu jechuudha. Fakkeenyaaf firiitu muuvii gaafa jennu kana keessa jiru jennee ta'e bilisaan deemu waanta ta'eef randamilii deemu. Randamilii gaafa deeman kanatti sila akka barbaadanitti deemu. Yoommoo humnaan deemsisna jennee ta'e humna tokko appilaayi irratti goone deemsisna jennee ta'e humni kun maal ta'a? Kallattii foorsiin kun irratti appilaayi taa'urra kan deemu ta'a jechuudha. Chaarjiin kun. Yerootti kanatti gaama fakkeenyaaf elektirik fiildiin kun humnaan deeme yookiin elektirooniin kan kondaaktarii kana keessa jiru humnaan deeme jennee ta'e isa humnaan deemsisaa jirru kana immoo finnee elektirik fiildii kan biraa keessa yennan keenya ta'e elektirik fiildiin kun sila chaarjii poozitiivii fi negatiiviis qaba tureef keessaa. Yerootti inni kun immoo inni humnaan deemaa jiru kun dhufee itti dabalamutti maaltu uumama kan jedhuu fi yerootti kanatti maaltu ta'a? Chaarjii poozitiivii fi chaarjii negatiiviin bakka tokkotti qoodamu. Sababiin kanaa immoo asirra maaltu jira? Elektirooniinis pirootooniinis jira. Asirras elektirooniinis pirootooniinis jira jechuudha. Kana keessatti inside the conductoriin kana keessa jira. Inni kun immoo outsideidha. Maal keessa jiran immoo sarraawundiingii isaarra jira jechuudha. Sarraawundiingii irratti sababii argamuuf yeroo inni itti appilaayi ta'utti chaarjii poozitiivii fi chaarjii negatiiviin bakka tokkotti qoodamu jechuudha. Shiiftii wal godhu. Sababii shiiftii wal godhan sana yeroo shiiftii wal godhan sana immoo kaansel chaarjii wal godhu. Zeeroo wal gochaa deemu jechuudha. Kanaafuu kondaaktarii keessatti elektirooniin yookiin immoo elektirik fiildiin zeeroodha kan nuti jennuuf jechuudha. Elektirik fiildii kanii isa kanaaf inni kana keessa gaafa keenyu inni kun maal ta'a? Shiiftii wal godhu bakka lamatti. Inni as keessa jiruuf inni as keessa jiru immoo outside fi inside kan jiru kaansel chaarjii wal godha jechuudha. Yerootti sanatti zeeroo ta'a deemu jechuudha. Inni kan biraan the electric field strength kan nuti wajjin ilaallu amma electric field maal jechuu akka inni ta'e wajjin ilaalleerra electric field laayiniin maal jechuu akka inni ta'e wajjin ilaalleerra amma immoo kan nuti wajjin ilaallu the electric field strength kan jettu kana wajjin ilaalla. The magnitude and the direction of the electric field is expressed by a quantity called electric field strength or electric field intensity. Magnitude fi direction electric field tokko kan nuti ittiin ibsinu electric field strength jedhama. Electric field strength direction inni qabuu fi magnitude inni qabu kan nuti ittiin ibsinu electric field strength kan nuti jennee waamnudha. Yookiin immoo electric field intensity jennee kan nuti waamnudha. Isas maaliin bakka buufna? Dhaan bakka buufna jechuudha. Electric field strength is the force acting per unit positive charge for a stationary point charge. Electric field strength foorsii hiruu point charge tokkooti. Point charge kun immoo stationary point irra kan jirtudha jechuudha. Amma dhiin kuni maal bakka buuti? Electric field strength bakka buuti yookiin intensity bakka buuti. Foorsiin kun immoo electric field keessatti foorsii force of yookiin electrostatic force akkamittiin ibsine F is equals to K Q1 Q2 over R square jennee ibsine ture Columbus law jechuudha. Amma kana finnee iddoo F kana gaafa buufnu maal ta'a kuni K Q1 Q2 over Q R square ta'a jechuudha. As keessaa Q'n tokko Q'uma tokkoon baddi kana booddee kan asitti nu hafu K Q over R square kan jettu kana nu hafa jechuudha. Kun eessarraa dhufe? Columbus law irraa dhufe jechuudha. Kanaaf electric field strength jechuun isee kana kan nutti himtudha. Electric field jechuun field strength jechuun maal jechuudha jedhamee yenna gaafatamtanii warreen kanatti deebisuu isinirra jiraata jechuudha. Kanaaf electric field strength kun immoo maal irratti hundaa'a jennee gaafa ilaallu tokkoffaa irratti source of charge irratti yookiin Q irratti kan inni hundaa'u. Akkuma argaa jirtan Q over R square dha kan inni ofirraa qabu. Kanaaf kan inni irratti hundaa'u tokkoffaa irratti source of charge keenya inni kan biraan distance between two charges dha yookiin distaansii isaan qabanidha. Distaansii pointoonni sun walirraa qaban R kana jechuudha. R kana irratti hundaa'a. Garuu kan isin dogoggorsu baay'ee kan immoo inni irratti hin hundoofne it is independent of the test charge Q. Test charge Q irratti kan irratti hin hundoofne. Amma fakkeenyaaf formulaan isaa is equals to F over Q dha. F over Q dha. Q'n kuni formulaa isaa keessa sababii jiruuf irratti hundaa'a jechuu dandeessu. Garuu irratti kan hin hundoofnedha jechuudha. Kana qabatta asumaanii electric field strength irratti argamana jenneeti.
Wantoota hafan immoo kan electric field strength irratti yuunitiin yookiin SI yuunitiin isaa maalidha? Newton per coulombidha. The direction of the electric field will be in the direction of the force the source charge exerted on a positive test charge. Direction of electric field kan nuti irraa gochuu dandeenyu directionii maalirraa? Directionii forsiin tokko pointii test charge sanaa irratti apply godheedha. Fakkeenyaaf pointii test chargein positiiviidha uumamaanii kan isheen qabdu jechuudha. Directionii forsiin suni irratti apply godhe directionii electric field keenyaa sana ta'a jechuudha. Yoo irratti akkasiin apply irratti godhate electric field directionii keenyas asumaa gadi haala kanaan ta'a jechuudha. Forsiin keenya akkasirra apply irratti godhe jennete akkasuma electric field directionii keenyas kallattii kanarra ta'a jechuudha. Itti fufnee the electric field lines will direct away from a positive source charge and toward a negative source charge. Amma akkuma sila isinii kaasee ture positive test charge as jirti jennete yeroo hundumaa kan nuti kaasnu positive chargeedhaan gara bakkeetti jechuudha always. Negative chargeedhaaf immoo gara keessaatti jechuudha. Isheen kun negative charge jennete gara keessaatti jechuudha kan nuti kaafnuuf. Inni kun positive charge jennete gara bakkeetti jechuudha kan nuti kaafnuuf. Kanaaf toward negative source charge and direct away from the positive source charge kan nuti jennuuf jechuudha. Erga kana jennee amma paartii tiyoorii isaanii bal'inaa wajjin ilaalleerra. Erga amma kana jennee booddee exersaayisii kana 6.4 irra kan jiru wajjin ilaallu. Maal jedha? What electric force does the electric field found in the above example 6.4 would exert on a point charge of minus 0.25 microcoulomb nuun jedhe. Amma asirratti kan inni nu gaafate forsiidha kan inni nu gaafate. Exampilicha irratti immoo wantoota nuu kenne qabaa jechuudha. Isa wajjin ilaalleetu yookiin kennamaa achirraa furannee dhufnee asitti keessa buufnee kan hojjennu ta'a jechuudha.